Sumi, itiche fundi sumale. Inne sena di sumitimi, sutana gudi sumale. Waregi ko khana bubule. Bubulche ambi sumitimi, itiche fundi sumale. Makabi bulbulu kan jadu, all pura da me wa kayo gara biya la baga walalu. Subun nama bayi ka wa kayo mo nama to kiti ka batu. Ana abhishekan sati ko tangge da ko. Jage so le lala nama sindre siru. Biji ko ko silawa ko mairari. Biji ko silawa ko. Hallelujah. Amen. Achiti alota sadde karpe alota sadde tappan matusala jeda masalkapan lamek jeda ma kurnapan no jeda no hi umama adam bote para kuma ko kop shantami jaarate talat no ikana mowane botan amma bala no itti alota kudan jechuun nami waye debi ala fagudu jal kabe adam balle du jal kabani rujale jala garano hidu de botan bala no himbona no ni mancaye jira nyaachuu dhuguu fuudhuu sirfuu machaa'uu biyyi lafaa abban ameera ol badee gabbadeera biyyi lafaa innaan gooftaan gara noyi dhufe noyi abeet biyyi lafaa kun na diddeen immoo ulfina maqaa qofan uummadhee kanaaf iyyuu gooftaan noyin ennaan biyya lafaa kana balleessuun barbaadaa nan gadda nama uumuu gocha isin maatii waaqayyo dhaggeeffadhaa waaqayyo abaabilee keenya uumuuf nan gaddeedha afaan isaatiin dubbatu wangeela dubbatu namni ulfina waaqayyoo jiraatu tokko nu gidduu yoo jiraate garuu aarii waaqayyoo jijjiirsisuun hin danda'amu. Amen. Museen jijjiirsiseera sunuu baraga kumoofa lummoo dhiiga Yesuus mallattoo isaa addatti baannee chaappaa isaa dhagna keenya irratti qabaannee eekkamsa waaqayyoo kamiinuu jilbeenfannee jijjiirsisuu dandeenya. Amen. Sababni isaa waaqayyoof nuyi ijoollee manaati. Amen. Abbaan foonii ijoollee isaatti harka wal caaluu danda'a. Tokkotti nyaara guuree tokkotti immoo harkatti galuu danda'a. Waaqayyo nama wal hin caalchisu. Amen. Waaqayyoof isin ijoollee manaati. Obbolaa Yesuus nu ameen jedha. Amen. Yesuus ofii isaatii waaqa. Nummoo karaa Yesuus ijoollee waaqayyoo. Amen. Mucaa waaqayyoodhaa walammadhaa Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ijoollee waaqayyoo baga gammaddan. Amen. Egaa bara Nohii waa'ee waaqayyoo dubbachuu jalqabu ammas biyyi lafaa hin dide. Ragaa'eedha dhaggeeffadhaa waan kana. Waaqayyo biyya lafaa balleessa jedheera innaan dhaloonni dhaga'uu dide. Innaan waaqayyo bidiruu tolfadhu ol taa'edhan maatii isaatiin waaqayyo akkasa kannaan jedhe maalis ni wayyannaan waaqa isa kana duukaa buneedhan maatii. Biyyi hin dide ijoolleen Nohi sadaniif haati manaa isaanii sadan akkuma kana haati manaa Nohi waaqayyoon dhaga'an addunyaa guutuu keessaa addunyaa guutuun seexana waaqesse namni 8 waaqayyoo waaqessa ture jechuudha. Biyyoon jibbaan takka. Nama 8 kana qofaan oolche balleessaa jedhe gooftaan. Achi Nohi waggaa 100 bidiruu soofee tolchee leeleen maragee waaqayyoo daarikteera olaanaadha ijaarsicha keessatti gorsaadhaan adeemsa. Akkas godhi hedhaa dheerina isaa waa hundumaa isaa injiinerii isaa minaamini isaa barattoonni yuunivarsiitii sirriitti beeka. Akka sanatti waaqayyo sirreessaa fi inni immoo hojjeta ture. Akka biyyaa nyaachuu dhuguu cabbaruu fuudhuu heerumuu sirbuu bashaddaquu hin danda'a ture. Garuu dubbii tokkitti waaqarraa dhufte kana naa wayya jedhe. Amen. Gammachuu hedduu jira ala kana. Waan waaqayyotti nu dabqa birra kutee hojjetuutti gammada ture inni immoo. Ammallee namni tokko bashannanuu uffachuu dibachuu minaamni kana gammada. Tokko immoo warri tokkitti waaqarraa dhuftuu gammada. Amen. Maaliif hedduu lafa xiqqee dhukkubdi iyyuuti. Lafuma qabeenyi keessan jirutti maal keessanidha mana wangeelli? Kanuma tokkotti si'a kuma tokkotti dubbattanii cidhaa dhagaa. Tokko immoo jecha tokkoon bishaan ta'ee lafa na dhangala'a. Maaliif jennaan achuma jira yaaduma achi jira iyyuuti. Haa ulfaatu gooftaan. Mee dhaggeeffadhaa gaa. Bishaanni maddisaa lafa haadhee balleesse. Nuyi ijoolleen isaa bidiruu keessaa ba'anii dibata ajaa'ibaa agarsiise nuyi achitti waa'ee dhiigaatti.
Talara jala zedere gantia. Iya wamata. Desa gabagana derrati allora dalla bagaga tu dalla zagenterna lewenzo kamantia. Bazakantia. Nama abun nama ilalun hintentam. Nami to gadi gurwa. Nami to ko nama singkamina. Nama similalina iya wamata. Oh, what the size? Ciao, the gozi abia. Hallelujah. Baga na disaria. Abura kul wala mduladi. Hadagamu wama. Hadagamu wama Mere segala nama makan anjuro. Wama. Hanya kesan yang mana kerana pandi pamet zaraga pandi satu iya. Abura kul wala yadi. Iya wama. Wama yadi. Iya wama Opa era jana. Narratiga di bui jana. Toko. Wama. Garanta mana ni laduba. Amen. Kufta gudda. Walla mafsu barbanna. Ani hojjetan ke. Kadi jade walla mabansuwa magalgala kana. Tokkoffaa wangeela lallabuu kottu. Yaa hafuura qulqullu. Gadi bu'i dubbii kana nu barsiisi. Lammaffaa hojii aangoo hojjechuuf kottu. Akka an siin mijanne, akka raajiin waldaa kanaa siin mijanne, akka gaggeessitoonni siin mijanne, garaan saba kanaa akka irraa kaatu akka siin mijanne, lafti keenya akka siin mijanne hin beekna. Garuu madaa Yesuusitti abdannee si waamna. Gatii ati nurraa qabdu hundumaa dhiiga Yesuusitti abdannee irraa hafuura qulqullu. Karaa uraa madaa Yesuus, karaa uraa cinaacha Yesuus nurratti gadhangala'u. Hojiin aangoo ati hojjettu hafuura hamaa waraanuu dhukkuba waraanuu. Nu dibuu as keessaa tooraan addunyaa kanaaf kan ka'an. Gootota ija barbadaa kaasuu. Tochiin magaalaa, tochiin allaattotaa, tochiin mootoraa, tochiin maashinotaa, tochiin namaa, tochiin bineensa lagaa hundumtuu humna dhiiga Yesuusin amma akkasii tapha jedhu. Ija baasaa hamma iji keessan babee danda'u ija babaasaati ameen jedhaa jiraatu. Yaa seexanaa jedha. Seexanaa har'aa kaatee adda kee yaasuudha. Dibata dhibee yaa'inyaati. Dibata dhibee. Har'a dhibee jedha. Harkisoo abisha jedha. Harkisoo abidda. Meeqa akkasii baanera loogiga abidda. Nama basimbira jiru garana harkarra kaa'atu. Abidda Yesuus si'a torba jedhu tokko lama sadii. Amen jedha jedhanii isin kadhatu miti dur. Amma garuu amen yoo jedhan hin dibamu. Amen jedhanii amen jedhu. Amen. 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 Amen.
Haleluya. Bara sichitti nama karattanii ameen hin jechisiiftan. Amen. Zatradia. Achuma kai. Lafee akkama ergamaa waaqa lafee xiqqeechi dibata lafee. Bisalla raadaan wakil lama gaatti yaani. Abidda bobaa keessa darbuu dandeessi gaahu. Woo! Abidda nan darbaa jetteeta. Hallelujah. Mera ke fadaga. Mata to kofan kuni. Yesus jala dibisatu. Yesus jala. Harbi jako tera. Harra nando malega sini sodaya. Wabele redia. Ini so agak beg. Alda. Halo. Itulah. Matani to kofani baratti Lucifer addunyaa kana irratti karaa mootummaa Asoor aangoo biyya lafaa kana qabate. Gabi mataa namarraa maticha abbaa qaba. Akka nama du'e akka taatu maqaa Yesuusiin si abboomee. Hallelujah. Setanni bara dhaloota Kiristoos dura 722 asii gadi lakkaa'aa amma 600 maal ta'e hafuulli kee? Hallelujah. Bara 722 fuula isaa kana qanqa namoota ijaan hafuura hamaa guddisu keessa tokko ta'ee kaalaa mucaa'u. Ofin tolini inda dabini jawab sadatu achas basa dibata ijaan argaatiin tajaajilta ila dibata ijaan argaatiin tajaajilta adda kee ilaalanii hundi beekusi bas bara 722 amma 687tti mootummaa Asoortu addunyaa kana bulchaa ture. Yeroo sana waaqnis mootiinis Lucifer ture. Inni lammaffaan mootummaa Baabiloon bara 687 amma 533. Sadaffaan mootummaa Miidoon bara 533 amma 333. Arfaffaan mootummaa Faaris Alexander the Great fa'a. Mootii guddicha addunyaa kana 533 amma 333. Shanaffaan mootummaa Giriikii. Sorry, Alexander the Great Giriikiidha. Faarisi mootiin Faarisi Qiros fa'aadha. Alexander the Great immoo 500 fi 339 Laarooliyaa. Afaan Oromoon harkaan wal makaa jira. Biyya lafaa kana irratti immoo gaafa sana waldaa dhaabbatanii achi dhaabbatanii Yesuus hin jiru. Sa'aatii tokkoof seexanni immoo waan ta'eef
Yesuus reedhan hingam taban gamtu. Hingam reette mormatti kumittu. Namoonni hedduun garuu otuu dirqiin ta'in birrisii kennamaa kennaan ammayyuu gananiiru Finfinneedhaaf gananiiru. Naqamtee gananiiru. Biyya lafaarraa namoonni hedduun gabaa. Addaanan darbaa jettee hetta. Namoonni hedduun ganaa ammayyuu. Amma fedhii dhangalu. Bineensichi gaafa gadi dhiifamu immoo Yesus jira dinalota dinalota Dukkana doside Hallelujah Waaqayyo irratti mata kana kan dhangalaasaa jiru Luusfer dura dhaabbattee alloltu Waaqayyootiin dhaabbadhoteetti fida. Kennacha waraana Waaqayyootti baatee Waaqayyoof waliif qophoofte guddisiitee jirtu ameen jiru. Seexanni sa'aatii dadhabsiifamee egaa yeroo sana mootummaan addunyaa hin bada. Mootummaa tokkoon bulti addunyaan. Mootummaa Itoophiyaa mootummaa Arma gaazexaa BBC irraa, New York Times irraa, ibsa World Reserve Banking baasu irraa, kan UN irraa, kan gaazexoota international ta'an irraa, wantoota adda addaa irraa isa kana mirkaneeffachuu dandeessu ijoollee. Yeroo dhumaati jechuun utuma amma kan ittiin teenyu waaqni lafti kun fiiganii baduu miti adeemsa qabatanii isinitti maa'e. Yeroon keessa jirru Luusfer gadhiifamuudhaaf mataan bineensaan nu darbaffaa mul'achuudhaaf yeroo itti hirriiqataa jiru haala mijeeffataa jiru. Gaafa mootummaan addunyaa kanaa tokko ta'u kaabinee 10 bulcha Luusfer. Inni maalitti fakkeeffame gaanfa 10tu jira asirra. Mataa tokkorra gaanfa tokko, lammaffaarra gaanfa tokko, sadaffaarra gaanfa tokko, arbaffaarra gaanfa tokko, shanaffaarra gaanfa tokko, ja'affaarra gaanfa tokko, gaanfa meeqa lakkoofneerra? Jaa mataa sadarbafaarra immoo gaanfa 4tu jira. 4 jaani. Gaanfi 10 immoo kutaa bulchiinsaa 10. Kanaaf walgahii moototaa G8 minaamini warri wantoota sana dubbiftanii fi ilaaltanii isarraa yoo ilaaltanii yeroo walgahii liiftiidhaan lafa jala gadi bu'uun gaanfa baasu mootonni. Mootii Afrikaatti xiqqoo sanyaan keenya biyya hiyyeessaa miti. Moototi sun eenyu akka ta'an hundumaa kitaaba afaan Amaariffaa 100 meeqaan guuteera biyya lafaarra. Gaanfa lama baasu akka gaanfa reetti gaanfa 2 baasu 666 adda isaanii irratti akka waan namni xiroqeetti barreeffamaaf walgahii xumuranii liiftiin gaafa lafa jalaa ba'an immoo deebi'ee bada. Halkanii guyyaa ijibbaata godhaara Luusfer maal gochuudhaaf hunda keessa jilbeenfachiisuudhaaf. Kanaaf Yesuus waaqarraa harka mirgaa ol kaasee jannan qabaas keessaa jira. Ameeta kan oolchu jira. Kun maaliif? Inni kun hundumtuu jalqaba cimeensuuti. Kun maal agarsiisa? Addunyaan xuraa'ummaan guutuun, dhaloonni wangeela diduun, faashiniin babal'achuun, waldaa waaqayyoo sabeeffachuun dhiisuun maal agarsiisa? Dhumni waan ga'eef dhufaatiin ilma waaqayyoo waan ga'eef ati isa raftuu dammaqi jechuudha yoo. Ati isa raftuu dammaqi warra du'an keessaa ka'i Kiristoos siif ibsa. Bal. Ati isa raftuu dammaqi warra du'an keessaa ka'i Kiristoos siif ibsa. Ameen jala. Ameen jala. Ati isa raftuu dammaqi warra du'an keessaa ka'i. Hirriba hafuuraa keessaa ka'i kaa. Maqaa Yesuusiin kaa. Hirriba hafuuraa keessaa kaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hirriba hafuuraa keessaa kaa. Kan jedhaa butaa nama jeesu bira jiru kan keessaa. Kan hirriba hafuuraa keessaa jedhaa. Barreedumaa gaheera jedhaa. Ibsi misirroo Yesuus mul'achuu gaheera jedhaa. Yeroo rafan miti jedhaa. Yeroo biddeeffataniidha jedhaa. Egaa ammaa daraas hin kadhanne. Diddanii warri raftanii Luusferiif sagadduu dhumatti abidda keessa gallettu kanuma. Gabaabaadha. Dalagaa
Egaa seexanni gadhiifamee mootummaa ijaarratee addunyaan kun afaan tokko aadaa tokko saba tokkoon sa'aatii tokkoof eega bultee booda garuu sa'aatii tokko jechuun maal jechuudha? Waaqayyoon duratti waggaan tokko akka guyyaa tokkoo kan jedhu jira. Guyyaan tokko akka waggaa kuma tokkoo kan jedhu jira. Guyyaan tokko akka waggaa tokkoo kan jedhu jira. Ibsa isaa keessa galtanii gaafa qayyabattanii inni Daani'eelii fi Yohaannis kun dubbatanii sa'aatii tokko keessa daqiiqaa 60 jira. Guyyaan tokko immoo waggaa tokko yoo ta'e waggaa kuma tokkos yoo ta'e akka hafuurri waaqaa sana ibsatti ministeera isaa hojjechuu dandeessu. Anaaf akkanaa dhufee kan kitaaba koo akeekkachiisa guddicha nuuf kenname jedhu keessatti barreessetti sa'aatii tokkoon sun guyyaa baay'ee guyyaa isaa achuma kitaabicha irraa argachuu dandeessu. Hallelujah, abidaan darbaa jetteetta. Ila akkasa abidaan darbatteetta. Jara kana gidduu abidaan darba jetteetta. Kapan malah? Barang konfi, wakanya betul serah itu. Mak aku tanya susin konfag. Konfi makanya susin. Barabbaayena boosifteedha. Barri kolfaanaa dhufeera guddisaati. Hallelujah. Deemadame waaqasii godhe. Tumi namoonni godaanni sagadda waggaa 5 10 qabdan 20 qabdan garaan keessan caba wayyaaf keessaa kan qabu yaadi keessan kan cabu iddoo jirtu hafuura kolfasitti abboomeera maqaa Yesuusiin. Seexanni imimmaan kee kan dhuge maqaa gooftaa Yesuusiin iddoo jirtu kolfa gagganu. Biyyi lafaa imimmaan kee kan dhuge gaggami kolfa maqaa gooftaan. Achi seexanni gadhiifamee egaa mootii tokkoon bultii kutaa bulchiinsaa 10 jeneraala loltuu Itoophiyaa, loltuu Keeniyaa, loltuu Kanaadaa waan ta'u hin jiru. Loltoonni lafaarraa hundumtuu kan mootii meeqaa ta'achuudha? Mootii tokko ta'aa jechuudha. Isa kana mul'ata 16 loltoota akka cirracha galaanaa walitti qabatan. Seexanni Yesuus yoo bakka dhufu bara 2014 waggaa 8 irraa 2006 jechuudha akka lakkoofsa Itoophiyaa. Walgahii irratti diinni keenya sun dhufuuf waggaa 85 ta'eera ni haasa'u walgahii irratti jirri. Michuun keenya dhufuuf balbalarra ga'eera. Hallelujah. Ameen jalajoollee. Egaa maaliif loltoota akka cirracha galaanaa sana walitti qabu yoo jettanii gaafa Yesuus dhufu nacha ergamoota waaqaa isaa wajjiniin gaafa dhufanii loltoota isaaf Yesuusinitu rasaasaan rukunna hidhee seexanni gowwaan saba gowwoomsa. Ameen jala. Kun egaa deebi'ee dhufuu gooftaan. Waa deebi'ee dhufuu gooftaan waan gabaabaa sirriitti dubbadha egaa. Inni namni sirriitti ma hundumtu biyyi lafaa dur maal keessa ture har'a maalitti jira bor maaltu ta'aadha. Achiiti. Hallelujah. Ameen jala. Mana koo agarraatti si mul'atu ga'eera siin jedha. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Gera. Amen. Yesus demugera. Yesus demugera. Yesus demugera. Yesus demugera. Yesus demugera. Activi gas bigi dalla Yesus demugera. Toppala basati. Hallelujah. Yesus demugera. Ya biada. Ya labada.
Hallelujah. Warri kanaan dura du'an macaafa walichaarra maqaan isaanii kan jiru kan nutti dabalamu. Dingata iji isaa akka barbadaa biddaa kan boba'u of biratti agarraamu. Amen. Hammamitti amma libsuu ijaatti reason and eyes fought. Hamma ija libsannee deebinee bannutti. Hamma libsuu ijaatti. Dingaan lammataan gaafa afuufamu. Warri sila du'a kees nis warri macaafa walichaarratti maqaan keenya barraa'e du'an. Hamma libsuu ijaatti dingee darannaa jala ba'uudhaaf. Dingee darannaa jechuun maal jechuudha? Ammana kana namni foonii kun iddoo inni sirraa dhaqee dhabdee namummaa argamoota waaqaa fudhatta jirti. Dhugaa waaqayyoo isa jiraataa ture wangeela irraan isinitti maalu. Liiteeraal miiningii kun yookaan lallaba liiteeraaliidha qaxxadaan dubbisee isinitti maalu. Amma dingee dabalame hamma libsuu ijaatti sirna gurraacha magaala waan wal fakkaatu amma magaalaa hin dalaggisu wayyoo maal hin ta'e argina maal ta'e fuulli qabu. Hallelujah. Dingata tiga arafata. Dingata lana arafata. Dingata lana arafata. Tugasi keberunaftan tugasi lego. Wajan daya lora daya pro. Restaurant reletenta. Hallelujah. Amen jala jalle. Mere jalle puta mudra ke sabone na putali jalle. Mere diya na bana ke se arabam ju guti amen jali. Tikarla. Dingata amma libsuu ijaatti namummaa ergamoota waaqaa uffannaa. Naagaartu kana qofaa miti. Hammuma libsuu ijaa sanaatti gochoota ajaa'ibaabnaa jedha. Gochoo baay'ina gochoo isaanii Isaayyaas irraa argattu. Gochoo ergamoota waaqaa jedha. Gochoo eenyudha? Nama sinjala jiru itti marmaa waaqayyo si wajjin ta'uu dhaan. Jadi gasita kanara nagaa tirama. Jadi nagaa waan nagaa tirami. Vitamin ko chaali bageera waan ta'eef jedhami. Yerooni akkam balali'a waan ta'eef jedhami. Etiin yeroo namni gaasitti dhaamaadhaan nama kanaan. Kanoo karratti Allah waaqaa baguun yaduu labbiga. Gochooma kana nama meetani. Gochoo jaannaa kenna meelaa yaadu. Inni kun maal jechuudha? Namuma kanatu gochoo jaamuma kanatu. Wayyoo Yesuus eessa siiliku maal diinan meetta? Hallelujah! Yaa guddisaa ameen jedha. Ol galiinsaa gaariidhaan jaallate kana achiiti lamaan fuula golgatu lamaan miila golgatu lamaan imala jiru jedhaa jedha kun hundumtu hamma libsuu ijaa hammamitti ani isiniin jedhu kun hundumtu hammamitti lapheen keessan kan hubatu sammuun keessan sagalee kana kan dhagahu moo hubattaa gooftaan akkasii isiniin jedhu waaqayyoon ni jiraataan akkasii isiniin jedhu irsi misirroo dhufuun gareeraa jedha. Dingee namoomaa jedha. Hamma libsuu ijaatti namummaan kenni foonii dadhabaan kun gara namummaa isa hin beekne gara namummaa isa hin dadhabne gara namummaa ergamoota waaqaatti sii jijjiiraa jedha. Kana qofaan miti. Miiri hanjooriin deebbate gorfachuu dhabee kochoo ergamoota waaqaan sitti baqasa. Isa kana agarsiisuudhaaf ergamaan Yohaannisitti kan dubbatu ergamichi maal jedha? Gaafa Yohaannis sagaduuf anaaf hin sagadin waaqayyoof sagadu ani siif hidhata hojiiti jedha. Danyaadha ergamaan waaqarraa gaaddannaa keeti ani siif hidhata hojiiti isiniin jedhu. Likkii bakeeyyuu hin beektamu. Likkii hundi keessan isinitti haa dhaga'amu. Akka ergamaan gooftaa ani siif hidhata hojiiti. Beete diimaa nan jedhe.
Hallelujah. Achi moda fingera hufame nabi mahara hufame kocha mitule hamani msuizati koftati wachura kileza kesa tekolama Galate fakar ke सब कुछ उसी का बता ना मन Asulala kerana lala italir tami India asulala har lagi sana kena diwisa fingera maha hufame Kochoner ke bodo aganu kendame. Namara ufenne. Kembali suja tijara. Gopta sibachula jala. Killa sarabu tamlali. Amara bela 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 bela. Amara bela bela. Berisar ka sana kochot karena berat. Berisar ka doso. Rasa wasa ka kochot. Yo tu gopta sima dala utma karena berat. Yo tanpa karena kerja tu utma. Yo tanpa sama gopta sima dala. Kochot dala dia gopta sima dala utma dah. Utma dah. Karena kerja tu utma dah. Ibu dia dala tu. Yo tanpa. Mariam tu. Kalian saya bukan gopta sima dala ini. Nangkep darah majara. Dalam beda majara. Bocana ganda majara. Berkabadan tanda bala majara. Berkabadan tanda bala majara. Dia tanda majara. Dia tahu beda majara. Harga sandal besar sambil kesana. Gopta jadi batuana. Berada tanya suja. Berada tanya yabi. Berbicara.
I'm